Inan kati maalan godha shi maalan godha lamu. In dhabne inan kati. Mootii wajjin mootummaa wajjin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya qaalii bakka jirtanitti nageenyi koo kabajaaf jaalaa isin haa qaqqabu. An abdiidha. Egaan guyyaan irraa Ramadaanii ba'uuf inshallah yoo Rabbi jedhe guyyaa tokkotu hafa. Har'a immoo yoo Rabbi nu mijeessee yoo Rabbi nu mirgeessee hoolota 10 binnee qallee jirra, midhaan illee daaksisnee jirra. Namoota 80maaf qooduuf qophoofnee jirra inshallah. Rabbi nu milkeessuu na faana bu'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota koo qaalii bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalaa isin haa qaqqabu. Egaan Ramadaanii kamuuf I think guyyaa tokkotaaf jedhee tan abdadha. Egaa obboloonni koo asitti argaman kuni kan abbaanaa ta'us jira, kan obboleettii hangafa haadha naataa tan as keessa jiru. Namoonni as jiran kun naannoo nama 80ti kanarraa deeggarsa gochaaf jiru, nama 80 kan asitti argamu. Haa ta'u malee garuu kanas gara nama 200tti lakkaa'ama. Garuu deeggarsi nuti arganne nama 80 qofa gaa isayyuu akka waamee kadhannee namoota garaagaraa kadhanneeti kan deeggarsa kana akka nu guutu taasifne jechaadha. Namoota kanaaf jechaadha midhaan daakuu xaafiitii fi hoolaa 10 qallee isaaniif kennine jechaadha. Ramadaanii hiika kana akka isaan itti fayyadamu jechuudha. Jara bultii ayyaana Eid al-Fitr jechaadha yeroo ammaa kuni. Gammadanii jirtu? Tari yoo Rabbi nu gargaare waa qallee walitti deebina jennee turre miti? Milkoofneera miti? Alhamdulillah jedhaa. Yaa galatooma ulfaadha. Ilaa garuu isin asii gammadanii waan kana fudhatanii galaa jirtu. Garuu achi warri taa'aa jiran suni wallahi waa tokko fudhanne. Sababni isaa inafne afeera asiif qodan nu hanqate harka duwwaa jirra. Waan dandeenyu waan obboleenni koo bakka garaagaraa ta'anii godhan amma kana nama 80 biraan geenye jirra. Midhaan xaafiidhaaf horii qalleeti kan nuti asiniif hinne obboloonni koo bakka garaagaraa ni deeggarsinii godhan namoota muraasa maqaa isaanii isinitti hima. Garee Abdii kan jedhamu Saudi Arabiyaa irraa obboloota isaa shamarranii wajjiniini. Obboleessi kiyya Adeeroo Usmaan jedhamu biyya Ameerikaa irraallee haadha kootiif du'aa godhaa jedhee deeggarsa kana godhee jira. Innis obboleettiin kiyya Kadijaa kan jedhamtu biyya Ameerikaa irraa deeggarsa kana irratti hirmaatteetti. Gareen qaama miidhamtoota yookaan obboloota keenya dadhaboo ta'an nama 100 haa gargaaru jedhu garee wayii qabna. Garee sana keessattis obboloonni koo biyyoota garaagaraa irraa biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, ispeeshaalii keessattuu immoo biyyoota Arabaa keessa jiran deeggarsa kana irratti hirmaatanii jiru. Hunda isaaniitiif Adeeroo Usmaan biyya Ameerikaa irraa haadha kootiif du'aa godhaa jedheera. Kadijaan illee akkas baay'een isaanii du'aa barbaadu waan kun sadaqaadha waan ta'eef inshallah yoo Rabbi nu gargaare isinillee argattanii jirtu obboloota keenya hin arganne warra dudduuba tafan sanaaf inshallah yoo Rabbi nu gargaare yeroo gabaabaa Ramadaan illee bahee Shawwaalii kaatti illee ol arguu dandeenya Rabbi jedhe. Kanaafu gammadanii jirtu miti? Garuu har'a wanti kun nuu dhufa jettanii yaaddaniittu? Biyyaa jira Rabbi haa. Egaa amma nama lamarra namni lama
isin keessaa nama lama du'aayin kadhachiisuu barbaada. Ishimee du'aayin akka dhabu bolo tokkooti. Biyya garaagaraa keessa ta'anii adeeroo kan jedhamu haadha kootii du'aayitti Kadijaan jirti. Gareen abdii biyya Saawudii Arabiyaa fa'a. Gareen nama 100 gargaaru jedhu miskiinota gargaaru gareen jara Soofiyaa fa'a deeggarsa garaagaraa isinii gochaa turani. Marsaa sadaffaa kennaa jirra. Kanaafuu mee walitti qaba du'aayin akka dhaafi. Ishiin durmaan dura sallallahu alaihi wasallam duraan dursa si rabba ajaa keessii fabaasu. Jaraachee rabbi tiksu. Rabbi waardiyyaa ta'ee tiksu. Ajaan jara haba'u. Borsaa ofiitii baasanii kennan rabbi borsaa isaatii haa kennuuf. Bismillah achitti zabanyaa ta'e rabbi biraa dhaabatu. Aduwwii irraa halolu. Nagaan biyya isaaniitti immoo adeebi'ani. Jara gaala qalee saddaqa san keessatti rabba lakkaa'u. Ati immoo asitti aduwwii sitti jiru rabbi sirraa halolu. Miskiina hin koorre hin tuffanne walitti nu qabdee achi jaraa walii galtee nu kennite rabbi siif haa kennu. Keerii ji'a kana keessa rabbi walitti qabee isaaniif haa kennu. Bismillah oggaan jiraatanii nama akkana miskiina gargaaru rabbi jara haa taasisu. Isaan nama gargaaran rabbi immoo jara haa gargaaru. Waan qaban bira dhaabatee fi bismillah waan jaratti dhaabate rabbi irraa haa kuffisu. Allahumma salli. Salli maala seera Muhammad. Siddeessigaan obboloota kee kabajamoo irra deebi'ee bakka jirtan marti nageenya koo kabajaaf jaalala isin haa qaqqabu. Baga sooma hiikaadhaa isin ga'e Iid Mubaarak isiniin jedheen jira asumaanii obboloonni koo biyya garaagaraa keessa deeggarsa kana irratti hirmaatan ispeeshaalii garee namoota 100 gargaaru jedhu irratti marsaa sadaffaadhaaf deeggarsa kana gootan irratti hirmaatanii jirtu. Ulfaadhaa rabbi isin irraa jaalatu. Isatti aansee immoo obboleessi kiyya Adiir Osmaan Ameerikaa irraa obboleettiin kiyya Kadijaan illee akkasuma gareen abdii Saawudii Arabiyaa irraa deeggarsa kana gootanii jirtu. Baay'ee keessan tokko keessan maqaa keessa waamuun barbaadu garee nama 100 gargaaru jedhu sana keessatti immoo aadmiinii taatanii kanneen akka Fatihaa fa'aa kanneen akka Soofiyaa fa'aa garee kana jabeessuu keessaniif deeggarsi kun akka godhamu taasisuu keessaniif baay'een isin kabaja baay'een isin jaalladha. Inshaallah yoo rabbi nu gargaare gara fuulduraattis deeggarsa akkasii kana itti fufna jedhee abdii guddaan qaba. Amaanaan keessan bakka ga'ee jira guyyaa har'aa kana namoota 80 kan deeggarsa gooneef fuula 10 qallee deeggarsa midhaan xaafii daaksisnee namoota 80 bakka duuba kanatti argitan taasisnee jirra. Garuu wanti baay'ee nama gaddisiisu namni wal waamee dhufe miskiinni keenya baay'eedha. Duuba koo sana garuu namoota dhibbaan lakkaa'amutu otoo waan fudhatiin harka duwwaa deebi'aa jira. Kun xiqqoo ana qalbii na cabsee jira. Garuu maal goona gaa wanni nuti argani nama kanadha. Isa kana iyyuu giddiitti geessisne jechuudha. Waan maraafu deeggarsa gochuu keessaniif ulfaadha. Rabbi isin irraa jaalatu. An obboleessa keessan Abdii Geetaachoo Ababeen ture. Viidiyoo kana laaltanii yeroo xumurtan hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Yaada yookaan komii qabaattan asumaan naa ibsuu dandeessu. Dhuma irratti nama galateeffachuu barbaadu obboleessa kiyya Abdusalaam Warquu dadhabee soon jedhin afaan rakkataa ture. Kana malees kiyya Toofiq Mahammadii fi Abdii Faaruq illee afaan jiru. Addatti immoo galata addaa nama galchuuf barbaadu. Marsa sadaffaadhaaf istaadiyeemii kana kan naa eeyyame Gaalii Huseen baay'een isa kabaja baay'een isa jaalladha. Mamii tokko malee istaadiyeemii kana eeyyama gaafannaan istaadiyeemii bulchiinsa magaalaa Jimmaa naa eeyyamee jira. Haa galatoomu ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii irra deebi'ee Iid Mubaarak.